Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Addi bilisummaa Oromoo gidduu kana walgahii gumii sabaa taa'een haala waliigalaa irratti murtii fi kutannoo irra ga'ee foomseera. Tibbana jechuun adoolessa 7 haga 8 bara 2025 gumii sabaa baa walgahii isaa dhaabbataa sadaffaa waajjira isaa muummee Gullalleetti gaggeeffachuu ibsa baaseen caqaseera. Walgahii kana irratti haalonni biyya keessaa addatti waa'een hawaasa Oromoo fi siyaasni Oromiyaa keessaa ciminaan irratti mari'atamu ibsa san irraa hubachuun danda'ameera. Addichi ibsa isaa keessatti caqaseen walgahii taa'e kanaan rakkoowwan gama waraana mootummaa fi caasaa isaan dhaqqaban irratti kan mari'ate ta'uu fi yaada furmaataas akeekuu isaa ibse. Inumaa rakkinootaa fi hudhaa siyaasaa jedhee kan ibse biyyattii keessatti haala kamiin furamuu akka qaban irratti murtii fi kutannoo isaa ibsa isaa keessatti hubachiiseera. Walgahii gumii sabaa kanaan murtiiwwan irra ga'amuun himame keessaa jalqabaa korri sabaa dhiyootti akka taa'amu kan jedhu keessatti argama. Waggoottan dhiyoos garee ABO irraa of baasuun gara mootummaatti madaqan dirqamaa fi hojii isaanii irraa guutuutti ugguruun dhimmi isaanii murtiif gara kora sabaatti akka dhiyaatu taasifameera jedhame. Ibsa ABO kana keessatti gareen kunneen maqaan caqafamuu baatus akka hubatamutti garee obbo Araarsoo Biqilaa ta'uu akka hin oolle amanama. Dhimmoota waliigalaa jalatti rakkinoota siyaasaa biyya kanaa hudhanii jiran walgahii kanaan caqafamuu hubatameera. Roorroon hawaasa Oromoo irra ga'u hidhaa, ajjeechaa, hiraarsaa fi dararaa hamaan ga'aa jiraachuus caqafamee jira. Inumaa akka ibsa ABO kana irraa hubatamutti bulchiinsa mootummaa ammaa jalatti waggoota 7 dabraniif uummanni keenya roorrifama sirnoota dabranii irraa hammaatutu isa qaqqabee jedha. Mootummaan waadaa yeroo aangootti dhufu uummataaf seenee ture karakkoo siyaasaa lolaan osoo hin taane mariidhaan furra jedhu hojiitti hiikuu hanqachuudhaan Oromiyaan dirree goolii fi jeequmsaa taasisee ka jedhus murtii fi kutannoo gumii sabaa jechuun ibsa bahe keessatti caqafame. Dhimma hogganoota qondaalota miseensotaa fi deeggartoota isaa dararuuf ajjeesuu mootummaa irrattis ibsa kenneen daba siyaasaan duratti dalagame jechuun kun akka irraa dhaabbatu ibse. Yeroo hedduu gama mootummaa fi deeggartoota isaa irraa ka dhaga'amaa ture waa'ee bulchiinsi ammaa kan Oromooti jedhu dogoggorsaa ta'uu fi sabichaaf kan balaa baatu ta'us hubachiiseera. Sababii nageenya dhabamuutiin barattoonni mana barumsaatti galmaawan keessattuu baadiyyaa keessatti lakkoofsaan xiqqaachaa jiru. Barattoonni sadarkaa yuunivarsiitii irraa eebbaaf ga'anis akkasuma lakkoofsaan xiqqaachaa dhufuun beekamaadha. Kana malees uummanni baadiyyaa naannoo lolli keessatti gaggeeffamu jiraatu dhiyeessii qorichaa gahaa dhabuudhaan dhukkuboota irraa fayyuun danda'amuun du'aaf saaxilamuun dabalaa jira. Kun egeree biyyaa fi uummataaf yaaddoo guddaadha. Waan ta'eef uummanni bal'aa fi qaamonni dhimmi ilaalu hundi yaaddoo kana xiqqeessuuf paartii biyya bulchaa jiru irratti dhiibbaa feesisuu hunda akka godhan hubachiisna ka jedhus murtii fi kutannoo gumii sabaa ABO kana keessatti caqafame. Itti fufuun nagaa fi tasgabbiin wabii jireenya uummataaf shaakala diimokiraasii fi guddina waloo argamsiisuuf wabiidha akka jedhu yoo ta'u, mootummaan PP humnoota qabsoo hidhannoo gaggeessan waliin rakkoo siyaasaa jiru mariidhaan akka fixatuu fi nageenya uummataa akka waliigalaa mirkaneessuuf waan isa irraa barbaadamu akka raawwatu gumiin sabaa hubachiisa. Maqaa misoomaatiin hiyyeessa lafa isaa irraa buqqisuu fi gibira humnaan olii itti fe'uudhaan jireenya itti hadheessuun daran hammaatee jira ka jedhu ibsi kun. Kanaaf sababni guddaan ammoo paartiin biyya bulchaa jiru rakkoo siyaasaa fi nageenyaa karaa nagaa fi diimokiraatawaa ta'een qaamota dhimmi ilaalu wajjin mari'atee furmaata waaraa barbaaduu diduu fi bulchiinsa abbaa irrummaa itti fufsiisuu filachuu isaati jechuun akeekkachiiseera. Hannaa fi malaammaltummaa dagaagee jiruunis yaadda'uu isaa ibsa kana keessatti ibsame. Dhiittaan mirga namoomaa qaamota mootummaanis ta'ee qaamota birootiin lammiilee nagaa irra ga'an hundi qaama walabaan qoratamanii itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabu ABO'n jabeessee amanaa jedheera. Odeessa keenya itti aanuun bara Itoophiyaan badhaadhummaa lallabaa jirtu keessatti hawaasni tajaajila misoomaa gahaa dhabuun rakkataa akka jiru barame. Jaarraa addunyaan saffisaan guddachuun sadarkaa teekinooloojiitti ceete keessatti Itoophiyaa keessatti ammoo rakkoon daandii osoo hin furamin inumaa akka bulchiinsa duraa gadi ta'uun hawaasni dararaa argaa akka jiru bakka garaa garaatti himamaa jira. Waqtii gannaa kanatti ammoo inumaa daandiiwwan ijaarsi isaanii hin xumuramin balaa lolaa fi ciccita uumamuun dhoqqaa'uun deemsa konkolaattotaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Rakkoon daandii kun inumaa naannoo Oromiyaa keessatti hammaataa dhufuu isaa gabaasaaleen kutaalee garaa garaa irraa ba'an ni mul'isu. Oromiyaa boonsituu Itoophiyaa taate osoo jirtu misoomni gahaan hojjetamuu fi dhabuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaan qeeqamaa jira. Inumaa daandiiwwan bunaa fi midhaan nyaataa irraa geejjibsiifaman hedduun ciccituun isaanii deemsa konkolaataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu karaa garaa garaa himama. Hojiin misoomaa Oromiyaa keessatti ni laaffate jechuurraa guutummaan dhaabbateera jechuun ni danda'ama jechuun komatu.
Uummanni gibiraa fi qaraxa kaffalee mootummaa jiraachisaa jiru dagatamuun hin malle ka jedhan hedduun qeeqa kaasaniiru. Hawaasa Oromoo tibba filannoon ga'u daandii misoomaa isinii hojjechuuf jechuun garaaroo raasuun ala dhugumaan waan jedhan galmaan ga'uun mul'atee hin beeku. Daandiiwwan ciccitaan laaqiin isaa konkolaataa deemsisuu didan bakkeewwan akka Shawaa Lixaa, Wallagga hunda, Jimmaa fi kaan keessaa suuraan kaafamee osoo maxxanfamuu miidiyaa hawaasaan qoodameera. Haalli kun sirraa akka qabu, daandiin gahaan hawaasaaf hojjetamu akka qabu gaafatamaa jira. Oduu keenya birootiin waggaa 90 kalakkoofsise waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa gargaarsa namoomaa taasisuuf gama mootummaas ta'ee hidhattootaa irraa tumsa argachaa akka jiru beeksise. Waggaa 90 kalakkoofsise waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ji'oota 8 dabran keessatti gargaarsa namoomaa taasisuuf mootummaa fi hidhattoota kutaalee biyyattii adda addaa keessatti socho'an irraa tumsa argachaa akka jiru maddi oduu kanaa Addis Istaandard gabaaseera. Itti gaafatamaan dippiloomaasii namoomaa fi tajaajila kominikeeshinii waldichaa obbo Masfin Darajjee madda oduu kanaatti akka himanitti ji'oota 8 dabran keessatti guutummaa biyyattii dhaqqabuu dandeenyeerra jechuudhaan rakkoon dhaqqabummaa tokko illee nu mudanne biyyattii keessatti bakka kamittuu socho'uun gargaarsa namoomaa kennuu dandeenyeerra jedhaniiru. Waggoota 5 darban keessa keessumaa waraana Tigraay keessatti gaggeeffame booda waldaan kun rakkoolee hedduu isa mudate akka ture kan ibsan itti gaafatamaan kun wareegama lubbuu dabalatee namoonni hedduun gatii hangana hin jedhamne kaffalaniiru jedhan. Hojjettoonni waldichaa 15 kan ajjeefaman kan ibsan obbo Masfin konkolaachiftonni ambulaansii, hojjettoonni hojii irra turan akkasumas tola ooltonni namoota lubbuu isaanii dhaban keessaa tokko yoo ta'an kanneen miidhamanis hedduu ni jiru jedhan. Bara kana jechuun bara 2017 ji'a fulbaanaa keessa koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itoophiyaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiru irraa kan ka'e dandeettii gargaarsa namoomaa kennuu gufachiisaa jiraachuu ibsu gabaasuun ni yaadatama. Dubbiimtuu koree fannoo diimaa idil addunyaa naannoo Baha Afrikaa Aliyoonaa Shiyeenkoo Itoophiyaan naannoowwan koreen fannoo diimaa idil addunyaa qormaata guddaa waliin keessatti hojjechaa jiru keessaa ishee tokkodha jechuun isaanii maddi oduu kanaa Dochoobalee wabeeffachuun gabaaseera. Keessumaa naannolee waldhabdeen keessa jiran kan akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lammiilee nagaa qorumsa hangana hin jedhamne keessa akka jiran kan himan dubbiimtuun kun dabaluudhaan naannolee kanneenitti gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisaa gochuun qormaata ta'uu ibsaniiru. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa sadarkaa ammarraa jirutti fiduuf namoonni hedduun wareegama lubbuu dabalatee gatii hin shallagamne kaffalaniiru. Weerara Xaaliyaanii irraa eegalee hojjettoonnii fi tola ooltonni waldichaa wareegama kaffalaa akka jiranis yaadachiifameera. Oduu itti aanuun manni maree bakka bu'oota uummataa bara kana labsiiwwan 49 raggaasisuun ibsame. Manni maree bakka bu'oota uummataa bara hojii isaa bara 2017tti labsiiwwan isaaf dhiyaate 56 keessaa labsiiwwan 49 raggaasisuu beeksise. Manni marichaa raawwii bara hojii 2017 gabaasa adeemsa hojii irratti ibsa baasee labsiiwwan raggaan 49 keessaa 34 koree dhaabbiif ergamuun marii uummataa erga gaggeeffamee booda dubbisa lammataa irratti raggaasifameera jedhe. Labsiiwwan 15 ammoo marii uummataa osoo hin dhiyaatin dubbisa lammataaf dabarsuun raggaasifameera jedhe. Labsiiwwan mana marichaaf dhiyaatan 56 keessaa 7 akka hin raggaasifamne kan ibsee dabalataanis labsiiwwan bara 2016 irraa eegalee dabarfaman 2 bara hojii mana marichaa bara 2017 xumurame keessatti akka hin raggaasifamne beeksiseera. Walumaa galatti labsiiwwan 9 bara baajetaa 2018 kan darban ta'uu gabaasa baajeta mana maree bara 2017 itti aanaa afayyaa'ii mana marichaa Aadde Loomii Badhoon dhiyaate irratti ibsameera. Itti dabaluudhaanis ministeeronni dhaabbilee hojii raawwachiiftuu yeroo aangoo isaaniitti gabaasa raawwii karoora ji'oota 6, 9 fi 11 qaamaan mana mareetti dhiyaatuun gaaffilee fi yaada miseensotaa fi uummanni ka'aniif deebii fi ibsa akka kennan godhamus manni marichaa beeksiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan bara aangoo isaa keessatti walgahii idilee 43ffaa fi walgahii addaa 3 gaggeessuu isaa odeeffannoon mana maree irraa arganne ni mul'isa. Oduu itti aanuun Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa dabalatee du'aan adabuu Amnesty International balaaleffate. Sababa himannaa yakkaa qoricha sammuu adoochaaniin wal qabatee Saawud Arabiyaan waggoota dhiyoositti adabbii du'aa jabeessaa dhufuu ibsuun dhaabbati mirga namoomaa balaaleffateera. Amnesty International gabaasa haaraa baaseen waggoota 10 darban biyyattiin lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee alaa 1816 du'aan adabdeetti. Gabaasni bahee namoota du'an keessaa tokko sadaffaa akka ta'an himata qoricha adoochuu qabatanii argamuun jedheera. Kanneen keessaa immoo parsantiin 7 lammiilee alaatii jechuun dhaabbatichi ibse. Saudiin bara 2024 murtee du'aan namoota 245 bara 2025 keessa immoo namoota 180 du'aan adabuu beeksise.
baatiidhuma waxabajjii keessa immoo namoota 46 du'aan adabdeetti. Kanneen keessaa 37 qoricha sammuu adoochuu daldaluun himatamaniiti. Kanneen keessaa 34 lammiilee alaadha. Itoophiyaa, Masirii fi Yordaanos, Naayijeeriyaa, Paakistaan, Somaaliyaa fi Sooriyaa irraa kan babba'an ta'uu gartuun kun ibseera. Waggoota 10 darban immoo lammiilee Itoophiyaa 13 dabalatee Paakistaan, Sooriyaa, Yordaanos, Yaman, Masirii, Naayijeeriyaa fi Somaaliyaa irraa duutitti murtaa'u himame. Dhaabbati mirga namoomaaf falmu Amnesty International qorannoo taasise jedheen lammiileen alaa duunni itti murtaa'e bakka bu'ummaa seeraa hin qabanii jedhe. Walumaa gala waa'ee lammiilee alaa 25 adabbii du'aan adabaman qorateera. Kana jechuun qoricha nama adoochuun walqabatee guyyaatti giddu galeessaan nama tokko ol du'aan kan adabamu akka ta'e Amnestiin gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.